Yeroo tokko gantummaan daangaa ce'ee fagoodhaa hin dhufu. Anteenii fi firoottan keenya amannu diina keenya isa naasisaa ta'uu ni danda'u. Akkaataa barsiisa kiristaanaatiinis kan ilaallu yoo ta'e Yesuus Kiristoos dabarfamee kan kenname ergamtoota kootii kan jedhee keessaa tokkonidha. Burkina Faasootti ammoo gocha akkasii irra deddeebiin raawwatamaa jira. Lammiileen Burkinaabee yookiin Afrikaa marti abdii kan itti horatan baree uummata isaanii osoo hin fayyadin kan akka Toomaas Saankaraa kan ajjeefaman akka obboleessa isaaniitti kan ilaalu Bilees Koompaawureen ture. Lammiileen biyya kanaa amma immoo Ibraahim Traoreen Saankaraa lammaffaa irra deebiin nuuf dhalatedha jedhanii gammachuu isaanii osoo hin xumurin namicha kan ajjeesuuf yookiin immoo aangoo irraa buusuuf kan halkanii guyyaa carraaqan heddumataniiru. Jeneraalli itti dhiyaatus akka Yihudaatti dabarsee wayita kennu iccitii loltummaa isaanii osoo hin hafin dabarsee wayita diinaaf kennu irra gahameera. Duuba namicha kanaa immoo namoonni nageenyaa lammiilee biyya alaa ta'anii ni argamu. Kaayyoon isaaniis filannoon itti aanu osoo hin dhiyaatin dursanii uummata kootu natti caalaa jedhee fuula isaa kan itti naanneffate Ibraahim Traoree yeroo dhumaatiif aangoo irraa buusuuf yookiin ajjeesuudha. Akkam jirtu hordoftoota maatii chaanelii ajaa'ibaa keenya. Turtii keenya har'aatiin Traoree ajjeesuu fi gocha qindoominaa addunyaatiin kaayyeffamee fi nama isatti dhiyaatuun fonqolchaa mootummaa qindaa'e bal'inaan kan ilaallu ta'a. Waraanni duubaan kan itti labsame Burkina Faasoon dhoksaanii fi xaxaan kaayyoon ajjechaa kan qophaa'eefis ilaalchisuunis kan isiniif qoonnu qabna. Isinis hanga xumura seenessa keenyaatti nu waliin tura. Barraaqa Burkina Faasootti bahaa jiru dukkaneessuuf sosochiin erga eegalamee bubbuleera. Diinonni pirezidaantichaa kiyyoowwan kiyyeessan akkasumas gochaawwan raawwataman gonkumaa miidhaa fiduu hin dandeenye. Kiyyoon kun immoo namoota dhihoorraa hanga fagootiin kan xaxamedha. Gocha shiraa kana keessatti immoo namni Ibraahim Traaoreetti dhiyaatu jiraachuun isaa immoo dubbii kana walxaxaa taasiseera. Galata guddaa mucaashee goota gaafa guyyaa rakkoo Ibraahim Traaoreetiif haa ta'u malee Burkina Faasoon yeroo dhumaatii fi sirna bittaa kolonii cicciraa jirti. Namichi kun loltoonni biyya alaa Burkina Faasoo keessa turan meeshaa isaanii baattatanii akka bahan taasiseera. Qabeenyi biyyattii saamamaa tures amma kan akka warqii qabeenya uummataa ta'eera. Uummanni biyyattii lafa isaanii irratti akka garbaatti hojjechuu fi ilaalamuun hafee abbaa lafaa ta'aniiru. Kabajaa fi eenyummaa isaanii deebisiseeraa fi bilisummaan ol jedhanii akka deemanis mirga gonfachiiseera. Burkina Faasoo saamaa fi burjajeessaa kan turan biyyoonni lixaa immoo daguugamanii ari'amaniiru. Egaa wanti kun hundi wayita raawwatamutti hundumtuu calluma jedhee harka maratee ni ta'a jechuun gowwummaadha. Kunis mootummaa dadhabaa kan isaan jedhan hunda raawwatuu fi gara aangootti fiduuf goota Burkinaabee kan ta'e Traoree ajjeesuu fi halkanii guyyaa shiraa xaxaa jiru. Namoota nagaa fakkaataniin kan marfaman akka firaa fi hanteetti kan biraa hin dhabamne ergamtoonni kunniin lubbuu Traoree wareeguu fi akka bineensaa lafarra yaa'aa jiru. Guyyaa tokko irratti garuu shiraan xaxamee gochi suukkanneessaa duubaan raawwatamuuf jedhe tokko fashalaa'eera. Duristoota loltoota Traoree keessaa tokko kan ta'e Kaapiteen Naabaa Zoongoon gara masaraa mootummaa Traaoreetti ergaa tokko ni ergama. Qondaanni waraanaa kun qunnamtii raadiyoo akka hordofu kan muudamedha. Hojii isaa kana osuma raawwachaa jiru garuu guyyaa tokkotti dambalii raadiyoo haaraa fi hin beekamne ni argatama. Ergaa dambalii raadiyoo kana nama hordofuuf gabaasa qonnaa kan fakkaatu ture. Dhimmichi ogummaa loltummaatiin wayita qoratamu garuu gabaasa iccitii loltummaan kan ergamu karoora shiraa loltummaa dabarsee kan kennu maqaawwan namoota dhuunfaa fi kaartaa bakkawwan adda addaa hunda diinaa fi dabarsee kennu ture. Qunnamtii dambalii raadiyoo kanaan iccitiiwwan namoonni pirezidaantii muraasnii fi murteessan beekuu qaban qofa iccitii daddabarsaa ture. Pirezidaantii Traoreenis odeeffannoo kana akkuma isaan qaqqabeen jala bultii kufaatii isaaniitti walgahii iccitii waamanii. Namoota amanan qofa waamanii bilbila moobaayilaa isaanii hunda fudhatanii gara walgahii kanaatti akka hin seenne taasisuun mariin kun jalqabameera. Namichi dambalii raadiyoo hordofu kun ragaa argatee dhiyeessee wantoonni gara koloneel Waataraatti akka agarsiisan ni tarreessa. Koloneel Waataraan pirezidaanticha waliin baay'ee akka obboleessaatti kan dhiyaatu, walgahii gurguddoos waliin kan hirmaatu, iccitiiwwan kan waliin qooddatu, guyyaa dhalootaa ijoollee pirezidaantichaa waliin kabajuu osoo hin hafin walitti hidhamiinsa cimaa kan qaban ture. Pirezidaanti Traoreen koloneel Waataraa akka obboleessaatti kan ilaalan ta'us inni garuu bishaan kokkofalchiisaa fudhataa akkuma jedhamutti firaa fakkaatee kufaatii isaanii ariifachiisaa ture.
ji'oota hedduu fi biyyootii lixaa Traoree ajjeesuu fi fedhanii fi odeeffannoo iccitii hunda isaanii fi dabarsaa tureera. Gantummaa akkasitiin dhukkubbiin dhufu hamaadha. Gocha shiraa kaappiteen Naabaa Zoongoo kana pirezidaantii Traoree fi beeksisaa pirezidaantichis shiraa kana gadi fageenyaan hubachuuf akka nama hin beekneetti wantoota hunda akka kanaan duraatti akka itti fufan sosochiin namichaa kana hundas akka hordofanii fi hubachiisanii. Kiyyoo kiyyeeffame kana beekus akka nama waan tokko hin beekneetti hojii dileessaa hojjechuutti fufe. Keessa marqaa boojjitetu beekaa akkuma jedhamutti gantummaa kanaan gubachaa kaameraa duratti kolfaa ibsawwan kennaas tureera. Tokkoon sosochii koloneel Waataaraa immoo xiyyeeffannoon ni hordofama. Waataraanis yoo ta'e dhoksaan shiraa xaxaa ifaan garuu immoo harka mirga pirezidaantichaa fakkaatee deemaa jira. Gama biraatiin pirezidaantii Traoreenis ergama kana kennamee fi kaappiteen Zoongoon namoota amanuu walitti qabatee sosochiiwwan koloneel Waataaraa hunda eessaa fi bakka kamitti waan raawwatu hunda hordofuu jalqabe. Quunnamtiiwwan bilbilaa isaa hunda hordofaa jiru. Konkolaataa isaa duubas hin dhabamani. Eenyu waliin akka wal quunnames ni hordofu. Xaxaan shiraa isaa kun akka beekame kan hin hubanne koloneel Waataaraan immoo halkan walakkaatti eegdota tokko osoo hin qabatin konkolaachisaa osoo hin barbaadin ofumaa konkolaachisaa masaraa mootummaa keessaa ni baha. Yeroo hunda halkan walakkaa eeggatee konkolaataa isaa konkolaachisaa gara mana tokkotti ni seena. Manni kun immoo Burkina Faasootti kan argamu embaasii Faransaayidha. Koloneelli kun guyyaa guyyaan gara embaasii kanaatti seena. Namoota nageenyaa biyyoota lixaatii fi karoorawwan fuulduraa pirezidaantii Traoree fi sagantaa balalii yookiin imalaa dabarsee ni kenna. Haaluma kanaan koloneel Waataaraan eenyu waliin shiraa kana xaxaa akka jiru sirriitti erga beekameen booda gochi isaa hamaa kun akka fashalaa'u taasisuun dirqama ture. Ganama guyyaa tokkottis pirezidaantii Traoreen fuulduraan kokkolfaa fi duubaan kan isaa waraanaa ture namicha kana ni waamsisu. Gonkumaa waan tokko kan hin shakkine koloneel Waataraanis akkuma bareetti kokkolfaa dhufe. Pirezidaantii Traoreenis loltoota hanga funyaan isaaniitti meeshaa waraanaa hidhatan 10 qopheeffatee ture. Obboleessa koo jedhee osoo si waamaa jiru ati gantummaadhaan na gurgurte jedhee gaddaa fi dhukkubbii isaa itti hime. Kaappiteen Zoongoon immoo hordoffiidhaan ragaalee argate fuuldura isaatti dhiyeessee gantummaa fi shiraa isaa itti agarsiisee haala kamiinuu haaluu akka hin danda'amneen tarreesseef. Gantummaan isaa kun ragaaleen deeggaramee hordoffiin kan irra gaahame koloneel Waataaraan Ibraahim Traoree adeemsa dabarsee kennuu keessatti biyyootii lixaa waliin ta'uun kan raawwate yoo ta'e maallaqa hammaaramee hin dhumne akka kennamuuf aangoonis akka kennamuuf himuun isaa ibsameera. Traoreen erga ajjeefameen boodas shiraa biraa gara Zimbaabuweetti naannessuun qabeenya warqii fi lafa ishee saamuu karoora biyyootii lixaa kunneenii akka tures hubatameera. Pirezidaantii Traoreen koloneel Waataaraan gara mana hidhaatti geessuu yookiin tarkaanfii sukkanneessaa irratti fudhachuu osoo hin taane biyya isaa beenyaan akka kaffaluu fi carraa kennuun filate. Faallaa isaatiin shiraa biyyootii lixaa kana mootummaa Traoree fi dabarsaa shiraan isaanii kun akka fashalaa'u taasisuu fi ajaja kenne. Kaayyoon biyyootii lixaa kunneenii pirezidaantii Traoreen filannoo biyyoolessaa dhufuun duratti aangoo irraa buusuu akka tures ifa ta'e. Koloneel Waataaraan immoo kan balleesse akka sirreessu bu'uura carraa kennameefiin qaamolee biyya isaa maallaqaan akka gurguru taasisan waliin walitti dhufeenya qabu akka itti fufuu fi pirezidaantii Traoreen faana isaanii hordofee shiraa isaanii kana akka fashaleessuu fi hojii isaa godhatee fudhate. Suutaan shiraa isaanii kana kukkutaa kaayyoo isaaniis diddiigaa erga tureen booda guyyaa tokkotti walgahii iccitii isaanii irra osoo jiranii gargaarsa koloneel Waataaraatiin qaamoleen nageenyaa biyyootii lixaa to'annoo jala oolanii. Oduu kanas addunyaan wal harkaa fuudhee lallabe. Pirezidaantii Traoreen kiyyoo kana keessaa miliqanii. Burkina Faasoonis ni injifatte. Haa ta'u malee diinonni kunneen ammas harka isaanii maratanii ni taa'u jechuun kan eegamu miti. Yeroodhaa fi qormaata dhiyaate irraa baraaramuu danda'u qofa osoo hin taane lammiileen Burkina Faasoo daandiitti bahanii injifannoo isaanii kan kabajatan isaan to'annaa jala oolchee isaan dursee argamee of baraaree nuunis baraareera jechuun dursaa isaanii jajatanii. Afrikaan yeroo hunda ulfi ishee ni danqama kan jedhamuu fi duristoonni ishee uummataan jaallataman wayita dhufan aangoorraa hin turan waan ta'eefidha. Ardittis dirree waraanaa ni taasisu. Kun carraawwan hedduutiin irra deddeebiin wanta uumamedha. Dhugaa kanaafis ragaan qabannee Mohaammed Gaadaafii hanga Toomaas Saankaraatti, Anwaar Saadaatii hanga Paatrik Lumumbaatti duristoota hedduu eeruu ni danda'ama. Ammas lammiilee Burkina Faasootiif barraaqa barii, Afrikaanotaaf immoo abdii ta'e kan biqile Ibraahim Traoree ganamumaan dhabamsiisuuf halkanii guyyaa dhamaa jiru. Hanga ammaattis kiyyoo isaanii cicciraa
shiraa isaaniis fashaleessaa har'a gaheera. Boriitu maaltu uumamuu danda'a dhimmi jedhu garuu eenyumtu kana jedhee mirkaneessee dubbachuu hin danda'u. Pireezidaantichi qormaataa fi gufuu isaa mudatu dhabamsiisuu malee filannoon biraa qabatee deemaa jirus walitti dhufeenya Ruusiyaa waliin qabu cimsuudha. Keessumaa yaalii fonqolchaa mootummaa yeroo dhiyootti taasifameen booda pireezidaanti Vilaadimir Puutiin deeggarsa meeshaa waraanaa akka taasisuu fi gaafachuun isaa dhaga'ameera. Deeggarsa mootummaa Faransaayiin biyyattitti lakkoofsi hidhattootaa dabalaa dhufuunii fi gara jeequmsaatti jijjiiramaa dhufuun isaa gaaffiin Tiraawureen booda Ruusiyaan deeggarsa meeshaa waraanaa fi kanneen biroo atattamaan akka taasiftu sababa ta'eera. Dursaan Ruusiyaa Vilaadimir Puutiin pireezidaantii yeroo Burkina Faasoo Ibraahim Tiraawuree waliin akka lakkoofsa Awurooppaanotaa hagayya 31-2023tti qaamaan wal arganii dhimma walitti dhufeenya isaanii cimsuu irratti marii taasisuunii fi deeggaruufis murteessuu isaanii ni yaadatama. Haaluma kanaan yeroo ammaatti Ruusiyaan shiraa biyyoota lixaa biyyoota ollaa mootummaa isaanii fonqolchuu fi yaalii taasisaa jiran dhabamsiisuu fi deeggarsa loltummaa fi kanneen biroo Burkina Faasoo fi taasisaniiru. Dhimmicha ilaalchisuun ibsaa kan kenne bakka bu'aan mootummaa Burkina Faasoo mootummaan isaanii qaamolee alaa dhimmoota biyya keessaa seenuu fi olaantummaa biyyoota naannoo Saahel irratti qaban gonkumaa akka hin fudhannee fi dinagdeen ishee eeyyama biyyootii lixaatiin akka durfamu gonkumaa akka hin fudhanne akkasumas birmadummaa biyyaaf bilisummaa dinagdeef haqa hawaasummaa fi duubatti akka hin jenne ibsaniiru. Mucaan goota ishee Ibraahim Tiraawureenis dhuguman jedha. Uummanni koo hanga bilisa bahutti nan falmaa jedhee irra deddeebiin wayita dubbatu ni dhagahama. Gaaffiin jirus guddina Burkinaabee fi Afrikaa kanawwan hundi kan akka Tiraawuree fi kan fakkaatanii haala akkamiin kiyyoo shiraa biyyoota lixaa kanarraa eeguu danda'aman kan jedhudha. Ibraahim Tiraawureen erga aangoo qabateen booda reefuu waggaa lammaffaa qabatus yaaliiwwan ajjechaa hedduun irratti raawwatameera. Innis raayyaa namoonni isa marsanii kan argamanis akkuma isaa qaxalee waan ta'aniif kiyyoowwan fi shiraawwan kunneen irraa baraarameera. Yaaliin ajjechaa kun hundi irra deddeebiin taasifamaa kan jiru birmadummaa biyyaa waan dhibeef yakkasi waan raawwateef miti. Biyya koo Burkina Faasoo hanga irraatti kan saamtan ni gaha. Qabeenyis kanuma lammii koo ta'uu qabaa jedhee waan ejjennoo qabateef malee. Egaa diinonni ishee faayidaan isaanii waan dhaabbateef qofa akka hin taane hubachuu qabdu. Fakkeenyummaan fi gaarummaan isaa gara biyyoota birootti akka hin faffacaaneef xomboorri warraaqsaa bilisummaa qabsifame dhaamsuu fi kaayyeeffataniiti malee. Bara bittaa koloniitti Afrikaanonni immoo faranjootaaf jaallatee fi eeyyamaan bitamaa humnaa fi dafqasaa dhangalaasaa qabeenyummaa isaa immoo saamamaa ture. Sirni bittaa kolonii kun hanga xumura addunyaa kanaatti kan turu ta'utti amananii kan fudhatanis baay'ee ture. Gidduu kanattis Itoophiyaan Adwaa irratti seenaa boonsaa galmeessuun faranjoota injifachuun akka danda'amu Afrikaanonnis akkuma addunyaa kaanitti bilisummaa gonfachuu akka qaban fakkeenya ta'uun mirkaneessite. Biyyoonni Afrikaa hedduunis falmii warraaqsaa farraa bittaa kolonii kan eegalanis yeroodhuma kanatti ture. Booda irrattis injifachuu hin danda'amu kan jedhamaa turan sirna bittaa adii kana injifachuun bilisummaa isaanii argataniiru. Gatii maalii qabaree amma immoo harka duubaatiin biyyoota hedduu bituu irratti argamu. Sirna bittaa kolonii harka duubaa kanas kan mormu shiraa isaanii kan barbadeessu wayita dhufutti akkuma ta'anii ni balleessu. Irra deddeebiinis abdii Afrikaanotaa ni dhaamsu. Amma yaaddoon biyyoota lixaa guddaa kan ta'es Ibraahim Tiraawureen sirna bittaa gabrummaa biyyoota lixaa jalaa bahee dandeettii keenyaan guddachuu fi badhaadhuu ni dandeenya. Abbaan qabeenyummaa qabeenya uumamaa keenyaas nutumaa jedhee ka'uun isaa Itoophiyaan fakkeenya warraaqsa farraa bittaa kolonii akkuma taatetti Burkina Faasoonis sirna gabrummaa ammayyaa adda durummaan gara biyyoota Afrikaa birootti akka hin faffacaafneefidha. Kanaan gammaa fashalaanis kanaan boodas falmataa Afrikaa dhugaati jedhamee kan jajamaa jiru Ibraahim Tiraawuree aangoorraa buusuun fedhii isaanii guuttachuu fi tattaaffii fi yaaliin taasisan akkuma itti fufetti jira. Kabajamtoota maatii chaanalii Ajaa'iba keenyaa dursaan jaallatamaa Ibraahim Tiraawuree fi qormaata biyyoota lixaatiin itti dhufaa jiru ilaalchisuun kan qindeeffanne kanumaan xumurameera. Akkuma barameetti gaa namoonni chaanalii Ajaa'iba keenyaatiif haaraa taatan subscribe gochuun akkasumas seenessawwan guyyaa guyyaan gadhiifaman akka isin bira ga'uu fi sheerii fi laayik akka gootan asuma isin yaadachiifna. Yeroo gaarii.